Feestivaalli ispoortii dhaabbilee barnoota olaanaa Itoophiyaa kana dura yeroo dorgomaa ture dorgommii kubbaa miilaa fi atileetiksii dabalatee kan birootinis ispoorteessitoonni hedduu carraa argatanitti fayyadamuun ga'umsaa fi dandeettii qaban agarsiisuun dabalata carraa kilabootaaf taphachuun kan garee biyyaalessaa tajaajilaa jiran hedduudha. Dorgommiin ispoortii kun yeroo xumuraaf waggoota 10 dura bara 2007 dorgome. Ergasii garuu sababoota garaagaraan dorgommiin kun itti fufuu hin dandeenye. Waldaan ispoortii dhaabbilee barnoota olaanaa Itoophiyaa yaa'ii ariifachiisaa magaalaa Adaamaatti taa'uun dorgommii waggoota adda citee ture deebisuuf akka karoorfate beeksise. Feestivaalli ispoortii kun amajjii dhufu qopheessummaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Finfinneen dorgoma jedhame. Dorgommiin kun waggoota 10 darbaniif osoo dorgommiin hafuunsaa barattoonni gama ispoortiin ga'umsaa fi dandeettii qaban akka mul'isne godheera. Yeroo dheeraadhaaf gargar cituunsaa guddinni ispoortii akka duubatti deebi'uuf ta'ee jira. Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessa galanii taphatu ture ijoolleen. Kanaafaa akka isaan hin arganne ijoolleedhaafis godhe yuunivarsiitiin akka isaan waliin barre aadaan wal argu walitti dhufeenya keenya adda citee ture. Amma ግን kun dhufuunsaa baay'ee gaariidha. ተተኪ ስፖርተኞች እንዳናፈራ አድርጎናል. akka biyyaatti bakka bu'oota akka hin horanne nu godheera. Dhaabbilee barnoota olaanoo Itoophiyaa keessatti bu'uuraaleen misoomaa ispoortiidhaa xiyyeeffannoo guddaan hojjetamaa ture akka dhaabbatu godheera. Sadarkaa addunyaatti hirmaannaa qabnus hir'iseera. Amma garuu deebi'uunsaa faayidaa guddaa qaba jedhan hirmaattonni. Walitti dhufeenya yuunivarsiitota barattoota gidduu jiru iddoo garagaraati irraa dhufaniifillee akka muuxannoo garagaraa wal jijjiiraniif beekumsa illee akka wal jijjiiraniif aadaa akka wal jijjiiraniif bu'aa guddaa taphata jedhee namana. Kun dhufuunsaa baay'ee gaariidha. Yuunivarsiitonni wal arguu kaalchara adda addaa walirraa dabarsu. Dorgommii kana dura tureen akka biyyaatti bakka bu'oota hedduu horanneera jedhan pirezidaantiin waldaa ispoortii dhaabbilee barnoota olaanaa Itoophiyaa obbo Abbaay Balaayihuun. ፕሪሚየር ሊግ የሚጫወቱ በብሔራዊ ሊግ የሚጫወቱ በእግር ኳስ ደረጃ kubbaa miilaan amma pirimeer liigii Itoophiyaaf liigii olaanaa keessatti taphattoonni taphachaa jiran hedduudha. Bishaan daakkiin dorgommii guddaa olompikii irratti kan hirmaatan jiru. Kubbaa kaachoon garee biyyaalessaaf kan filataman jiru. Atileetiksiin atileetota hedduu biyyaaf gumaachuun bakka bu'oota horanneerra. Dhaabbileen barnoota olaanaa Itoophiyaa hedduu barattoota dhaabbatichaa fi jiraattota naannichaa fi tajaajila kan kennan bu'uuraalee misooma ispoortii ijaarsaniiru. Pirimeer Liigiin Itoophiyaa istaadiyeemii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa dabalatee waggoota darban istaadiyeemota fayyadamaa jiru kan dhaabbileen barnoota olaanaa Itoophiyaa ijaarsisanidha. በጣም በርካታ ዩኒቨርሲቲዎች ለዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብና ለአካባቢው ማህበረሰብ አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉ Pirimeer Liigiin Itoophiyaa amma istaadiyeemota fayyadamaa jiru keessaa tokko istaadiyeemii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaadha. Akkasumas istaadiyeemii yuunivarsiitii Hawaasaas jira. Isa dura ammoo istaadiyeemii yuunivarsiitii Jimmaa fayyadamneerra. Istaadiyeemonni kunneen bu'aa dorgommii ispoortii dhaabbilee barnoota olaanaa Itoophiyaati. Feestivaalli ispoortii dhaabbilee barnoota olaanaa Itoophiyaa bara 2017 gosoota ispoortii 5 kubbaa miilaa, atileetiksii, teekwaandoo, cheezii fi ispoortii aadaan qopheessummaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Finfinneen amajjii dhufu dorgoma jedhame.